dhimmi gartee ummata keenya gartee ummata islaamaa ka Filistiin dhimma islaama hundaati umarraan tana gartee duba warrummaan achii qoftiin islaamummaadhaaf wareegamu jiru Beeytal Maqdisiif hangummaa sanii wareegaman islaamni bakka biraa jiru gartee duba caaluma je'ee akkuma gartee laalu jiru kana jechuudha akkamitti nu laallan akkamitti gartee duba Israa'eelumaa fi gartee Yahudaa qofa laallata ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam haram garagalee salaatuu ture gama Beeytal Maqdis garagalee salaatuu ture kaarraan tana amma Yahudaan islaama dhiiga gannaqu jirtu kanatti garagalee salaatuu ture Rasuul alayhi salaatu wassalaam dhimmi gartee Masjidul Aqsaa nama islaamaa hunda keessa jiraachuu dhaqa dhimma na laallatu miti jennee lakkisuu hin qabnu halkanii guyyaa gartee duba ummata kanaaf du'aayii godhuu dhaqamnaa jeetu masjidoota dura gartee ibaadaadhaaf lafa tanarratti gartee jaaraman keessaa Masjidul Haraamitti aanee isaa jee kashollee qalbii irraa qaqqabuun yookiin dhimma nu laallatu miti jennee gartee lallaafisuun nurraa hin barbaachisu jeetu har'aan tana gartee wanni Yahudaan sayhuuniyyaa jaamtu gartee ummata gartee Filistiin irratti sababa Masjidul Aqsaatiin dalagu jirtu kun waan hedduu gartee nama aarsu waan hedduu gartee duba qalbii namaa gubu har'aan tana gartee duba nama akka Salaahaddin al-Ayyuubii xiqqeenyarraa Beeytal Maqdisiin bilisoomsa jedhee gartee xiqqeenyarraa lafaa ka'e nama akkasiitiitu dhabame jechuudha Salaahaddin al-Ayyuubii abbaan isaa gaafa kaan isaa ijoollee hojii taphatu agareeti jaan ani bar wanni niin gartee duba si guddisi jiruuf Beeytal Maqdis cabsiidha malee ijoollee hojii taphattaaf takkaas hin eeyne jee ijoollee keessaa fuudhee kuteen jedhuba xiqqeenyumarraahuu kaayyoo Beeytal Maqdis cabsuuti irratti guddisee mucaan isaa guddatee duba boodarra gartee Beeytal Maqdis cabsee jechuudha Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa akkije وكان حق علينا نصر المؤمنين متى مؤمنات يفتمسون نرت دركماجي قرار دندين هندان سجلي إساني تهون مرة برباجس